Eganda wattoota hordoftoota Finfinnee Show hordoftoota Finfinnee Show baganagaan dhuftan isiniin jecha torbeen keessummoota ajaa'ibsiisoo fi akkasuma namoota garaagaraa hawaasa magaalaa Finfinnee keessa deemnee Finfinnee Show irratti isin bukkeedhaan gaa jirra. Ammas immoo nuti istiidiyoodhaa baanee magaalaa keessatti waan qindeeffanne qabna. Isin nu faana turuun subscribe, share, like, comment gochuun hiriyoota keessan bukkeedhaan akka geessan jenna. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Daawwattoota hordoftoota keenya kun Finfinnee Showdha torbeetti keessummoota ajaa'ibsiisoo isin bukkeedhaan geenya akkasumallee magaalaa Finfinnee keessa deemnee dargaggoota akkasumallee namoota garaagaraa haasofsiifna jecha akkasuma keessummaa bukkeetti argamna baganagaan dhuftee gara magaalaa Finfinnee akkamitti dhuftee Finfinnee Show akkamitti raasame. Duraan dursee galatoomaa isin jira carraa kana argachuu kooti baay'een galateeffadha. Finfinnee Show kana baay'ee daawwanna. Anis illee nan daawwadha. Baay'ee Finfinnee keessa deemtanii carraa kana barbaachuu keessaniif illee baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Ammas gara fuulduraatti jajjabaadhaa sawayee Finfinnee dhufuu keenya gara booddeetti ni ibsina. Jajjabaadhaa isin jira. Kana caalmaa hojjechuu keessaniif jajjabaadhaa isin jira. Kanuma yaadna. Mee diraamaa achirratti ta'u akkasumallee firaankii adda addaa achirratti ta'u akkamitti ilaaltamu sabskiraaybii sheerii yoo akkamiin goota? Baay'ee haala gaariidhaan ilaalaa jirra. Sanas gochaa jirra. Namootaaf illee sheerii gochaa jirra. Bokkaan kun illee mana baay'een dhibaa jira. Yaamtoo tokko gaafa bokkaan roobu mana waayifaayi dhaan fayyadamna. Namoota baay'eedhaaf illee sheeriin godhachirra. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya torbee Finfinnee Show irratti keessummaa adda addaa sin affeerra kan jenne turre har'as immoo keessummaa ajaa'ibaa qabannee jirra. Keessummaan keenya 6 kiiloo isaa baratta guddaa. Kotobee Yuunivarsiitiidhaa barataa baratuun akka carraa argatte kan daawwattoota hordoftoota keenya mee Finfinnee Show akkamitti ilaaltame? Finfinnee Show haala itti ilaalu dhugaasaas timuudhaa fi haala ho'aa tokkoon hin ilaala. Maal yoo jette wanta nama barsiisu qoosaadhaan qabatu wanta nama barsiisu hedduun akka inni achirratti argamu yoo baay'ee keessumaa piraankii isin hojjetan illee baay'ee abdii kan nutti tolu numa kallee kan kakaasaa jirudha. Akkasumas immoo gaafa isin katamaa Finfinnee kana keessa deemtanii hojiin keessan seenaadhaan gaafa isin hojjettanu baay'ee kan nama gammachiisudha. Akkasumas immoo sheerii irratti immoo hiriyoonni koo utuu isaanii arginu buluu isaanii utuu isaanii dhaggeeffatan buluu isaanii waan hin barbaanneef sheerii jiraaf godha. Akkasumas illee bilbilee galtanii haala ilaaltanii tuu wanta haaraa jira jedhee baay'ee jedhanii nama jajjabeessa. Mee Finfinnee gaafa ta'e mudannoo akkamitti mudata? Gara kamirraa ta'e mata gara Lubbaa Boorraa Harargee irraa ta'e moo Wallaggaa irraa ta'e moo Isaa Jimmaa irraa ta'e? Baay'ee kan irraa dhufe akkasumas Lubbaa Boorriidha. Wanti gaara Finfinnee qabarutti wanti mudate maal ta'e? Mudannoon koo baay'eedha kana jechuun dandeessu mudannoo yaa'u fireeshiin ture si gibbii keessattis haalota baay'eetu iyyuu obboleessina kunna cina dhaabbate tokko akkuma kan jira. Ani mudannoo baay'ee nananne hattuun akka inni nananneef illee kiisii koo fuudhee wayyaa dhaabbatee mudannoo jajjabaa qaba garuu kan yerootti fudhatu. Hayyee hordoftoota Finfinnee Show ammoo magaalaa keessatti deemnu mucaa tokko argannee jirra. Egaan daawwattoota hordoftoota Finfinnee Show torban irratti immoo nama tokko qabannee dhufne iski seeraa wajjin wal bartu maqaan keenya. Maqaan koos kan Tamasgeen hin jedhama. Eessa jiraattu? Sulultaa. Sulultaa yookiin gara piyaasaa fa'a? As dhalatte? Finfinnee Show akkamitti ilaalta? Finfinnee Show baay'ee sin jaalladha. Hundumsaa viidiyoo ilaaleen jira. Baay'ee bareeda. Jabaadhee jira. Jabaadheetta. Daawwattootaan immoo maal jettaan? Daawwattuu. Hordoftootaan immoo piroogiraamii kana kan hordofan maal jettaan? Maal jedhama bakka jabaadhee jira. Sheerii, sabskiraayibii, goodi, laayik, fooloo. Goodi. Galatoonis. Galatoonis. Galatoon. Hayyee. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya keessummoota kan kabajaa ammas dhiyeessina isin turtii gaarii nu wajjin godhaa.